Nageenya keenya dursuu kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa News Network haala yeroo irratti artistii tokko qabannee gara istiidiyoo keenyatti dhiyaannee jirra. Artistiin keenya kan nuti qabannee dhiyaannes artist Shukrii Jamaalii jalqaba odoo xiyyeeffannaa marii keenyatti hin ce'in artist Shukrii yaamicha keenya kabajjee nu dhiyaachuu keetiif galata argadhuun sin jedha. Galatooma isinis naaf. Tole daawwattoota keenya akkuma beeknu torbeen kun torbee gaddaa torbee dukkanaa torbee Oromiyaan itti dukkanoofte torbee gaddaan liqimfamneedha jechuudha. Kunis ajjechaa suukanneessa artistii keenya qaroo sabaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamee fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee cufamuu Oromiyaa Miidiyaa Network kan biyya jiruutiin wal qabsiisee artist Shukrii Jamaal wajjin marii gabaabaa goonaa. Anis isa keessummeessus wajjin kan ture Muhammad Fantaalletii artist Shukrii asumaan kallattiidhaan gara gaaffii deebii keenyatti tarkaanfannaa jechuudha. Mee jalqaba irratti egaa artist Hacaaluu Hundeessaa har'a lubbuun hin jiru garuu seenaan isaa yoomuu bara baraan jiraata. Mee gaaffii jalqabaatiif artist Daadhii Galaan sirba waa'ee warra Milinik kana warra dhiittaa mirga namooma irratti hojjetaa turan warra bitgittoota irratti wallee jajjabaa hojjechaa ture ajjeefame. Itti aansuudhaan artist Hacaaluun waa'ee Shaggar waa'ee warra sirna nama nyaataa kana wallisaa ture innis immoo lubbuun dabre. Tibban immoo artist Shukrii Jamaalis immoo akkuma beekamu sirba waa'ee warra sirna nama nyaataa kana Milinik wallee kana hojjechaa turteetis jechuudha. Atis immoo aggaammii akkasirratti godhamu argaa turre mee garsittiin tarkaanfannaa jalqabaa gadda sitti dhagame uummata keetiif ibsiiti ergasii immoo keessa buunee marii bal'aa goona. Egaa dhugaa rabbii waa'ee Hacaaluu ibsuun hedduu ulfaata. Waa'ee Hacaaluu dubbachuun gartee ibsuun hedduu sitti ulfaata. Maaliif Hacaaluu jechuun nama gartee yeroo qabsoon Oromootuun akka laaffachuu taatu deebi'ee mudhii hidhee lafaa kaasuudha artiidhaan jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha. Yeroo hedduu dhaloota qubee kana keessatti jechuudha. Hojiin inni hojjetu yoo ilaalte Hacaaluu jechuun gartee motora qabsoo Oromoo yeroo ammaa gartee gara artiitiin hojjetaa jiran keessaa Hacaaluun kan hangafa kan jalqabaatee yaadaa jenereeshinii ammaa keessaa. Kanaaf Hacaaluu ibsuudhaaf dhugaa rabbii siimaan jechatu hanqata. Gartee wareega gartee Hacaaluun itti wareegame kan ammoo nu gartee dhaloonni amma jiru kun akka galmaan geennu shakkii takka hin qabnu. Kanaaf waa'ee Hacaaluu akkatti ibsu hedduu natti ulfaata dhugaa rabbii Muhammad. Tole mee itti aansuudhaan waa'ee ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mootummaan amma jiru kun qabsoon Oromoo waggoota 5 dabran kana kallattiidhaan aartii fi miidiyaa irratti miidiyaa gaafa jiru miidiyaa elektirooniksii fi miidiyaa marsaalee hawaasummaa irratti ijaaramte jechuu dandeenya jechuudha. Amma xiyyeeffannaan jiru artistoota Oromoo biyya keessa jirtus doorsisanii fixanii yookaan sodaachisanii qabsoo Oromoo duubatti deebisuudha. Kanaaf hooggantoota Oromootis wanni hidhaniif jechuudha. Mee aartiin Oromoo doorsisaan duubatti hin deebi'a jettee yaaddaa? Qabsoon Oromoo gartee soo doorsisaan kan duubatti deebi'u yookaan ajjechaadhaan kan duubatti deebi'u taate akkuma hayyoonni keenya yeroo hundarra deddeebi'anii dubbatan ammaa miti durirraa eegala ture durirraa gartee eebbisa addunyaa durarraa eegalii eebbisa addunyaatti dabalii akka wallistootaatti jechuudha. Eegasii Daadhii Galaanfaatti dabalii Usmaayyuu Musaatti dabalii akkasuma Hacaaluu Hundeessaas sila gartee gaafas dur dhaabatti ture jechuudha. Qabsoon Oromoo inumaa wanti kunneen daran gartee humna tahanii fi qabsoo Oromoo akka haaraatti inumaa lafaa kaasan argita. Kanaaf waan duubatti deebisuu miti kun inumaa daran duratti waan oofaa turedha. Ammas ammoo waanuma daran qabsoo Oromoo gara xumuraatti oofu malee waan qabsoo Oromoo duubatti deebisuu miti. Fakkeenyaaf kaaftee amma Hacaaluu kana dhiyeenna kana akkuma ilaallu qabsoon Oromoo akkuma gartee deemaa dhuftetti hijaak taatee turte akkaataan jiru xiqqoo
akka lallaafatu akka gartee xiqqoo fi uummanni Oromoo sababaa dhaabaatiin xiqqoo wannoo ta'u ta'ee ture. Hacaaluun gartee dhufee Oromoo akkas ta'e san gara tokkootti fidee tokkoomsee qabsoo Oromoo akka haaraatti finiinsee jira. Kana jechuun maal si garsiisa? Wareegamuun uummata Oromoo gartee wareegamuun artistoota Oromoo qabsoo Oromoo daran jabeessee gara xumuraatti oofa malee wanti ni duubatti deebisu hin jiru. Tole mee hanga itti dhiheenyan beektutti artist Hacaaluun nama akkamiiti ture gaafa jiru? Hanga ammatti miidiyaaleen Oromoo namoota itti dhiheenyan artist Hacaaluu beekan hin dubbisne. Hacaaluun hiriyaa kee akka ta'e nan beeka jechuudha gaafa biyya jiru. Hacaaluun nama akkamii akka ture al tokko daawwattoota keenyatti doomte yaadachiiste. Dhugaa Rabbiin jechatu natti ulfaata. Hacaaluu jechuun akka gartee Hacaaluun nama halkan hin rafnedha. Guyyaa dhiisi. Shukee koo gubadhee naan jedha ture dhugaa Rabbii. Hacaaluun halkan hin rafu guyyaa waa'ee Oromoo kan olii gadoo fa'a haasawa Hacaaluu keessatti waan biraan argitu baay'ee. Haasawa Hacaaluu keessatti waa'ee Oromootiin ala waan biraa takka illee argitu haasawa Hacaaluu keessatti. Gochi inni godhu, adeemsi inni deemu, wanti hundi waan Oromummaa irratti waan Oromiyaa irratti xiyyeeffateen ala wannummaan Hacaaluun Hundeessaa godhu hin jiru. Hacaaluun Hundeessaa jechuun walitti qabaa kenna ture jechuu dandeetta. Gartee qonnachiisaa kenna ture jechuu dandeetta. Maal siinaa jedhu nuuf Hacaaluu jechuun enerjii guddaa ture jechuudha, humna guddaa ture. Wanti Hacaaluu irraa baranne nu akka artiistii tokkootti Oromummaaf kennu, Oromummaaf hojjetanii wareegamuu. Hacaaluun dhugaa Rabbii ani Hacaaluun Oromiyaan bilisoomtee arguu dhabuu isaatti gaddullee garuu Hacaaluun ammas hin duune hin jira. Gartee waa'ee Hacaaluu wannan Maamadu wannan irra deddeebi'ee waa'ee Hacaaluu si himuu danda'u tokko hin jiru. Dhugaa Rabbii hedduu natti ulfaata. Tole mee akkuma yaadannu Hacaaluun torban tokko ajjeefamuu isaatiin dura Oromiyaa Miidiyaa Niitwoork irratti dhihaatee waan dubbate qaba. Achi keessaa sirba kanaan dura maalan jira jedhee hojjetee itti aansee immoo jirraa hojjetee amma immoo eessa jirra wallee jiru qabadheetiin dhufaa jira jedhee dubbatee ture jechuudha Hacaaluun. Mee amma kanaan wal qabsiisee odeeffannoon biyya keessa jiru yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa artistoota Oromoo doorsisuu cimsee itti fufee jira. Hidhuu ijoollee hedduu doorsisaa jira. Istiidiyoollee sodaachisaa jira waan jedhamutu dhagahamaa jira jechuudha. Mee odeeffannoo kanarratti maal qabdaa? Ajjeefamuu Hacaaluu booda immoo wanni ati quba qabdu jira gama kanaan. Walleen kun immoo akkamitti gurra uummataa gahuu dandeettee yaadda? Oromoon maal gochuu qaba waan jedhu wal qabsiisiti ibsanuudhaan. Yeroo ammaa artistoota irratti gartee doorsisa guddaa godhaa jiranii ani wallistoota wajjin walitti dhiyeenyas wallistoota hin wajjin hedduu qabaa. Even wallistoota teennaan yoo baatanii miidiyaa OMN irratti ka dubbantan taate aga tarkaanfiin isinirra fudhatamu ga'uun malaaga jedhanii takkatti hunda afaan baafatanii ammatti dubbatan takkatti ga'ee jira. Wallistoota sirba qabsoo istiidiyootti hojjetaa jiranis bilbilanii hamma sodaachisuu fi istiidiyoodhaan wallee barraaqsaa hojjetaa jiran gartee sodaachisuu even akka dhagaa jirutti numa istiidiyoodhaan wallee Hacaaluu dalagaa jiran irratti doorsa guddaa akka godhaa jiranidha. Wallistoonni akkasuma taaziyaa gartee boo'icha gahuudhaaf Amboo deemaa turanii. Wallistoota sanillee naannoo Ashwaameedaatti wallistoota sanis karaa deebisanii jiranii doorsisa hamaatu wallistoota irra jira. Akka gartee wallistoota tokko tokko immoo sodaachisanii miidiyaatti baasanii waan hin taane dookumantarii dubbisiisuudhaaf deemaa jiranillee quba qabna. Akka ijoollee wallistoota teennanatti himaa jirtutti dookumantariin dalagamaa jirullee dookumantarii sobaa gartee dookumantarii sodaachisuudhaan afmuuzitti qabuudhaan gartee hojjetamaa jirudha. Kuni waan hedduu gartee waan fokkataa waan isaan hin baafne gartee waan diraamaa akkanaa kana yaaluun gartee waan gartee dur wayyaaneen hojjetaa turte siigalee guddisa isaaniiti isaanirraa dhaalanii sanuma itti deemaa jiranii gara wallistootaati wanni isin jedhu kanuma jechuudha. Keessattuu wannan jechuu barbaadu wallistoota keessaa
nama bakka buufatanii deemaa jiran. Wallistoota bakka bu'anii warra wallistoota sodaachisaa jiran wallistootuma taatanii wallisaa ta'e dhugaa rabbi yoo amma irraa hin deebiin gartee isiniifis gaarii miti seenaa keessantu badaa dhiiga Hacaaluus lafatti hin balleessinaa dhiiga ilmaan Oromoo lafatti jigaa jirutti lafatti hin balleessinaa irraa deebi'aa isiniin jedha jechuudha. Kana wanni gorsan wallistootaaf qabu jechuudha. Tole amma wanni guddaan mee artist qaroo sabaa artist Hacaaluu Hundeessaa har'a lubbuun hin jiru. Garuu hojiin inni hojjetee dhaammatee har'a wareegame kun biraa wareegame kun akka uummata Oromoo bira gahuuf uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Gartee gumaan Hacaaluu anaaf gumaan Hacaaluu bilisummaadha. Kanaa waliin jiru. Gumaan Hacaaluu Oromoon bilisoomuudha. Wanti biraa kan gumaa Hacaaluu kafaluu danda'u hin jirre illee hin yaadu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru harka wal qabatee bakka jiru tokkoomee akka amma tokkummaa isaa cimsee deemaa jiru kanatti Hacaaluun gartee duuti Hacaaluu Oromoo tokkoomsee jira. Gartee du'a Hacaaluu kana gartee dhiiga Hacaaluu kan akka lafatti hin banne galmaan gahuudhaaf uummanni Oromoo tattaafachuu qaba, hojjetuu qaba. Kaabaa kibbaa gartee bahaa dhiyaan biyya alaatiif biyya keessaa irratti hojjetee gara bilisummaa xumura qabsoo kenna gartee xumura itti godhuudhaaf hojjetuu qabaa jedhaan gama kiyyaa. Tole ulfaadhu mee kanumaa wal qabsiisee wayin si yaadachiisa. Akkuma tuu kaaste jalqabarraa artistoonni Oromoodhaa baroota dheeroo dura aartiidhaan sagalee isaaniitiin qabsoo Oromoodhaa sossoosaa turan. Akkasumatti karaa qabsoo irratti warri wareegame kakka Usmaayyoo Muusaa, kakka Jireenyaa Ayyaana, kakka Hacaaluu Hundeessaa isaan dabalatee kan akka Daadhii Galaan namoota hedduutu lubbuutti dhabe jechuudha warri akka Abdi Qopheefaan. Mee amma warri akka Ayyuub Abubakar, warri akka Abubakar Muusaa aartii Oromoodhaa walirraa walitti daddabarsaati sadarkaa har'aa kanarraan gahanii jechuudha. Amma mootummaan kun wanni adda godhu wanni nama gubu erga bara duuti eebbisaa addunyaatii fi duuti Hacaaluu Hundeessaa maaliin garaagarummaa qabaatti jetteeti yaadda. Bara gaafa eebbisaa addunyaa ajjeesanii lafarra harkisan Oromoon boo'ituma hanga danda'u falmatee qabsoo dhaloota dhaalchisee gabrummaa san jalaan baane. Har'a garuu qeerroo 5,000 ol dhiigatti gabbaree Oromoon jijjiirama fide san goobantoonni deebifattee gaafa aartii Oromoo fi miidiyaa Oromoo jaamsuu irratti qabsoo Oromoo of duba deebisuu irratti riivoluushinii Oromoo guutuu haayijaak gochuu irratti gaafa isaan dabran maaltu sitti dhagama? Kuni qabsoo Oromoo quucarsuun bara baraan Oromoon hoo maal ta'e keessaa bahuu danda'a jettee yaadda akka artistii tokkotti? Garaagarummaan duuti eebbisaatii fi Hacaaluu qabu wanti tokko isaan godhu Oromummaa isaaniitii fi Oromiyaadhaaf gartee qabsoo Oromoo irratti wareegamuudha. Garuu wanni adda godhu eebbisaan addunyaa akka nama tokkotti Oromummaa isaa waan itti dhagame artiidhaan ibsuu isaatti akka nama tokkotti isa ajjeesan. Hacaaluu Hundeessaa garuu sababa godhatanii gartee Hacaaluun sababa malee Hacaaluu qofarratti waan xiyyeeffatee miti jechuudha. Hacaaluun ajjeefamuun karaa hooggantoota Oromoo ittiin argatan, karaa Jawaar Mohaammed harka isaanii ittiin galfatan, karaa Baqqalaa Garbaa harka ittiin galfatan, karaa gartee qabsoo Oromoo ittiin dhaamsanidha jechuudha. Karaan isaan Hacaaluu waa hedduudhaaf itti fayyadaman jechuudha Hacaaluu irratti. Kuni waan ifa jiru. Wanti isaan kana godhuu danda'aniif illee tokkoffaa Hacaaluun siidaa Minilikiin falmuun isaaniin falmuun mata dhukkubbiitti ta'ee jira beekamaadha. Mootummaan kun ammoo sirna nafxanyaa kufe deebisuudhaaf mootummaa deemaa jiru keessaa tokko akkuma jirutti ta'ee hooggantoonni Oromoof filmaata dhufu kana akka hin dabarreef mootummaa kana waliin wal hudhaniit qabanii taa'aa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun abdii takkallee hin qabu. Filmaata kana dabree uummata kana bulchuudhaaf abdii takkallee hin qabu. Wanni inni gochuu qabu maalidha? Sababa Hacaaluu godhatee hooggantoota Oromoo kana yoo mana hidhaatti isaan galche
filmaanni kunis hin dheerata. Maaliif waa hedduu yaade korona sababa godhate gartee hin milkoofnee fi qabsaa'onni Oromoo gartee hooggantoonni Oromoo duubatti jalaan deebinee fi dhaabni biyyattii san keessa jiru gartee amma mana murtiitti mana hidhaatti argaman kunneen duubatti jalaa hin deebine gartee filmaana kana dabarsee uummata kan akka fedhetti waan fedhetti fe'ee jiraachisuudhaaf sirna nafxanyaa san gartee deebisee kan boolla seene san deebisee dhaabuudhaaf uummanni kun isaaf gartee wannoo ta'uu qaban jechuudha. Kanaaf karaan Haacaaluun ittiin ajjeese karaa Haacaaluu isaan ittiin gartee lubbuu isaa ittiin baasan wanti eebbisaa irraa adda godhu kana jechuudha. Eebbisaa addunyaa sagalee uummata Oromoo dhoksuudhaaf ajjeesan dhugaadha. Haacaaluus akkasi. Garuu Haacaaluu waa hedduudhaaf bakka takkatti waa hedduudhaaf itti fayyadamuun isaanii hedduu daran nama gaddisiisa jechuudha. Hedduu daran nama guballeedha jechuudha. Kana wanni an gartee akka naa galetti fi akka hubadhetti kun waan ifa jiru jechuudha. Haacaaluu wanni itti wareegamuu danda'een sababa baasan jechuudha. Tole mee amma gara keetitti tan deebi'a. Egaa akkuma dura sii kaase artist Daadhii Galaan warra gitabittoota nafxanyaa sirna nama nyaatu warra waan kana leellisan irratti walleewwan jajjaboo hojjetaa erga ture booda wareegame. Haacaaluunis har'a guyyaa lakkaatanii itti deebi'anii ajjeesan jechuu galaafatan. Tibbana ajjecha artist Haacaaluutiin wal qabatee mormiin biyyoota alaa keessatti hiriirri garaagaraa kallattii adda addaatiin geggeeffamaa ture. San keessaa isin immoo Londanitti Adriaan Durbaa jiraatufuu siidaan Hayila Sillaasee magaalaa London keessa dhaabbate. Buqqa'ee jechuun mormii kanaanii buqqistan. Ergasii immoo warri kaabaa kun gama marsaalee hawaasummaatiin wanni deemaa jiru Shukrii Jamaal hidhamee jira. Maalii ta'ee jira wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Odeessi akkasii gama marsaalee hawaasummaatiin naannaa ture. Mee kanarratti maal jechuun barbaadda jennoo keetis wanni qabdoo jiraate asumaan uummatatti miti ura dabarra. Ani hin dhabne ani jiraanaa fi gartee qeerroon na waliin turanis Oromoon magaalaa kanaas hin hidhamne hin jirra soba guddaadha kuni. Wanti isaan waan sanatti akka malee dubbii hafarsaniif tokkoffaan yoo gartee waan biyya kanatti ta'e kana humna itti goonee uummata biyya jiru sodaachifne namni waa'ee siidaa biyya jiru hin kaasuudhaadha. Waa'ee siidaa milikiin kaasu akkasuma biyyoota biraallee keessatti bakki inni argamutti waa'ee kana hin kaasu. Kanaaf waa'ee kana sirriitti ol kaafnee akka waan nurra miidhaan ga'ee akka mootummaan kun ittiin nu gaafatee godhanii waan isaan miidiyaa irratti haasa'aniif akka namni siidaa biyya keessa jiru gartee diiguu ofirratti hin xiyyeeffanne sodaachisuu isaaniiti. Hololli kun isaanii gartee hedduu laafaadha. Jarri holola irratti hedduu jaboota barbaadaa jiranii jedhanii maxxansaa turanii waan hin taane godhaa jiranii turanii. Yeroo embaasii dhaqnee alaabaa jijjiirrus poolisiin achi ture waan miidiyaa irra jiru yoo nu barbaade yeroo san nu fuudhee nu qabee nu deemuu hin danda'a. Siidaas yeroo hundi nu biyyi kun biyya UK'ti. Poolisa caala kaameraadhaan biyya eeggamtuudha. Hin arganii hin beekanii biyya kanatti waan sitti hin fakkaanne falmuu mirga qabda. Akka biyyaatii miti sammuun isaanii ka biyyatti gartee ittiin sirni nafxanyaa itti isaan ittiin gartee ittiin isaan guddisisantu ammallee keessa jira. Kanaaf yoo atiin waan akkanaa falmatte si ajjeesuu yaaduu hidhamuu yaaduu santu isaan keessa jira waan ta'eef jalqaba namni waan beeku kaasa waan ta'eef wanni isaan jalqaba akka inni sun ta'e suuraadhaan kenna baasanii hidhamee jira akkana godhanii jiranii fukkaraa garaagaraa gartee shallaluun aadaa isaaniiti zarraafiin waan adda addaa godhan kun hommaa waan gartee seera biyya kanaa gartee isaan akkas godhaniif dhiibanii waan gartee nuti gara seeraa nu fiduu danda'u godhuu danda'u miti. Seerri biyya kanaa seera jira seeraan deemanii waan siin taanu naan sittiin fe'anii nama ajjeesin nama miidhin biyya kanatti waan barbaadde falmuu dandeetta waan barbaadde waan siin taane gaafachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf sun holola guddaadha kijibaa uummanni keenya saniif gurra kennuu qabu. Tokko sanii lammaffaa ammoo atteenshinii as garana godhuu barbaadan waan ani waa'ee sanarratti illee haasa'uun barbaadeen atama na gaafannaan kaasinulee atteenshinii waan nu biyya irratti godhaa jirru san fookasiin kenna akka biyya irratti hin taane
wanti xiqqoo biyya alaatti yoo ta'u fakkeenyaaf namni yoo wal lolu ta'u yoo argite laayivii baanii waan miidiyaa isaanii irra gadhiisaa jiranii waan akkana wanni isaan godhaniif akka gartee teenshinii nu biyyarra goonee gartee ijji kennuutti biyyarra ta'ee hojjannu san garana deebisuu barbaadan jechuudha. Akka nu isaan waliin waa'ee dhakaa diigamee asii kan haasofnu barbaadan jechuudha. Akka isaan waliin waa'ee alaabaa asitti jijjiiramee kan haasofnu barbaadan jechuudha. Teenshinii biyyaa san garana jijjiiruu barbaadan. Kanaaf namni keenya fookasii isaa biyya qofa irra godhuu qaba. Kolola isaanii dhaga'uu hin qabu. Kun kijiba mamme. Tole shukrisha mee itti aansuudhaan amma immoo tokko wanni si kaasuu barbaadu. Sagalee uummata Oromoo ta'uun waggaa 5 kana dhawwaaqee uummata Oromoo dammaysuu keessatti qooda guddaa kan qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dameen Finfinnee jiru guutumaan guutuutti cufamee jira jechuudha. Kanas mootummaa abbaa irree biyya san bulchutu godhee jechuudha. Hooggantoonni siyaasaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa dabalatee guutuun isaanii mana hidhatti argamu. Mee asirratti maal dubbatta? Mootummaan kun jabaa Oromoo hidhee miidiyaa Oromoo cufee artistoota Oromoo ajjeesee warra hafan doorsisee qabsoo Oromoo duubatti deebisuudhaaf wanni inni godhin hin jiru. Mee shukriin akka artistii tokkotti har'a Oromoon Jawaar Mohaammed fakkeenya fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Har'a jara kana sadarkaa har'arraan gahuudhaaf oppodiyoo kaleessaa xirooftuu san urgeessee jalqaba uummatatti haga isiin dhuftee arakiiloo seentutti goobantoonni sun jechuudha. Warra kalee qabsoo hooggananii qabsoo warraaqsaa godhanii TPLF bakka isiin irraa dhuftetti galche har'a mana hidhatti gaafa galchan maaltu sitti dhagama? Maal jechuu barbaadda sirratti? Kan agartee akka inni jechaa ture gantuu ta'uu isaanii agarsiisa. Isaan warra qabsoo Oromoo ganeedha akka inni jechaa ture jechuudha. Isoo beekanii Jawaar dhugaa rabbii hammuma isaan arakiiloo seenanii boqotanii gartee waan dalagataa jiran kana dalaganiyyuu sababaa isaanii hunda jechitti darbamaa ture hedduudha akkuma beeknutti jechuudha. Oromoon silaa akki Oromoo yaadulleen akka biraa ture akka inni hooggantoota keenya dhaga'uun ammoo gartee gara amma deeman OPDO harka micciirree gara sirrii finna inni jedhee deemisan uummanni Oromoo jala deemuun silaa kun qofti uummata garas isaanii fiduun isaa kun qofti isaanii galata guddaa ture galata Jawaar ture siigalee isaan qamashee ka tolchee yeroo ammaatti jechuun akka isaan irraa tolchee jechuu kiyya siyaasa isaanii akka uummanni yeroo sanitti isaan fudhatu ka godhe Jawaar Mohaammed waan ifa jiru jechuudha. Har'a deebi'anii isaan san godhuun ammoo gantuu ta'uu isaan agarsiisaa wanni biraan jiru. Tokko sanii lammaffaa ammoo qabsoo Oromoo yeroo dhumaatiif gara gartee bilisummaa Oromoon ifii murteeffatu ifii qabeenyi isii filatti abbaa ta'u aadaa ifii mul'ifatu afaan ifiitiin haasawu gara gartee bilisummaa qulqulluu sanitti akka nu deemnu nu godha malee wanni isaan godhan kun duubatti nu deebisu. Jawaar Mohaammed hidhamu jechuun Baqqalaa Garbaa hooggantoonni Oromoo hidhamu jechuun by the way Jawaar Mohaammed waan sila ammallee so'ala jiraate jedhee jira. Uummata Oromootiif ummanni Oromoo kana hordofuun waan inni gochaa ture san hordofuu qofaan diina kana karaarraa qabuu ni danda'a. Diina kana gartee qulqulleessuu ni danda'a jechuudha. Isaan itti fakkaate. Jawaar Mohaammed jechuun inni uummata Oromoo guutuu keessa jira. Ummanni Oromoo Jawaariin ummanni Oromoo guutuun Jawaar lammaffaa ta'ee jira. Ummanni Oromoo guutuun siyaasa Jawaar siyaasa hooggantoota Oromoo dhugeet onnee keessaa qaba. Kanaaf isa hidhuu jechuun gowwummaa isaaniiti. Jawaar jechuun Jawaar ummata miliyoona 50 jechuudha. Ummata miliyoona 50 jiru onnee keessa jira. Siyaasni isaa ummata Oromoo guutuutu haffazee gartee qabatee onnee fi keessaa qaba. San hojiirra oolchuudha jechuudha. Ummanni Oromoo hundi daa'ima tokko irra fuutee siyaasa Oromoo gaafattee waan amma gartee hooggantoonni Oromoo si dubbattee irra si kaa'uu dandeettu gadi wanni inni godhu hin jiru. Wanni sanii gadi sitti himu hin jiru. Maaliif bilcheessanii jiran qabsoo Oromoo kana bilcheessanii sadarkaa gartee hundinuu ummanni Oromoo itti hubannoo argaturraan ga'anii jiran. Hubannoo argatee jira ummanni Oromoo waan ta'eef Jawaariin hidhaniif waan sagalee Oromoo kaamsan itti fakkaata gartee hooggantoota Oromoo hidhaniif
OMN biyya keessaa cufaniif waan OMN cufamu itti fakkaata. OMN akka inni jedhe hidda jabaadhaan gadi dhaabatee jira. Addunyaa guutuurra jira OMN. Sigalee OMN osoo cufame deebi'amee banama. Deebi'amee banamuu osoo dadhabame addunyaa itti murteessite Oromoo miidiyaa biraa banatee dhufa malee sagalee Oromoon ukkaamsina jedhanii yeroo ammaa yaaduun kuni akka inni jechaa ture gartee gowwummaa isaaniirraa gartee namni bara yeroo garii namni bakkuma itti guddate fakkaata. Orma isaan guddiseetu akkas ture. Sagalee Oromoo kana ukkaamsuudhaan qabsoo Oromoo kana to'anna jedhanii yaadan. Yeroo hedduu wanni isaan fookas irratti godhan yoo ilaalte artii irratti wanni fookas godhaniif sagalee uummataati. Dhaamsa uummanni Oromoo garriin ittiin argatu gara artiitiin haga miiliyoonni Oromoon dhufin jechuudha. Maaliif? Artiidhaan uummanni Oromoo gartee dhaamsa argata ture. Gartee ittiin siyaasa isaa oofata ture. Egaa miidiyaadhaan Oromoo gartee akka OMN miidiyaan hedduu nama miidiyaa gartee FBNs qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa godhe kunneen dhufe ammoo miidiyaa irratti illee xiyyeeffatanii miidiyaa kanallee dabalanii dhaamsuudhaaf yeroo hedduu wayyaaniin siyaalaa turte hin milkoofneef ammallee hin milkaa'uuf jechuudha. Kanaaf hidhuu fi ajjeesuun irra deebi'uu natti hin ta'ini qabsoo Oromoo duubatti deebisuu dhiisiiti. Xiqqollee fakkeenya fudhatuu dandeetta. Yeroo ammaa onneen ta'e yeroo ammaa keessi kee maal yaada? Daran hamilee argate malee namni yeroo ammaatti duubatti deebi'ee jireedhee yaadu ifirraa ka'uu dandeetta. Daran gartee daran jabaattee daran Oromummaa keetiif akka gartee haduuddu daran akka dhiigdu si godha malee waan namni isaan godhan jiran kun wanni duubatti si deebisu hin jiru. Wanni duubatti si laaffisullee hin jiru jechuudha. Kun ammoo yeroo dhiyootti waa waliin arginu. Yeroo dhiyootti mootummaa biyyattii isa yeroo gabaabaaf bulchan keessaa yeroo ammaatti yeroo gabaabaaf bulchan keessaa tokko ta'ee seenaan addunyaa isaan haasa'uudhaaf ta'a jechuudha. Tole yaada bal'aa nu kaaste artist Shukrii Jamaal hedduu ulfaadhu. Mee kanumatti aansuudhaan tole Jawaaris dabalatee Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Girmaa Guutamaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessonni OMN hedduu manadhaa jiru. Uummanni Oromoo immoo kajala ajjeefame kabajaan awwaallachuu hin dandeenye tokko. Artist Hacaaluu magaalaa Finfinneetti awwaaluun ulfaateeti kara deemtuun biyya birarraa dhuftee handhuura Oromiyaa Finfinneetti galtee dochitti awwaalamtu. Ofanii Ambootti awwaalan. Gaafa akkanas hin jiru Ambootti awwaalamuun Amboo lafa gootati, Amboo lafa dhiirati rakkoo miti. Boorus gaaf tokko guyyaan kun darbuu danda'a. Mee amma hooggantoonni kun warri jiran lubbuun akka mana hidhaa keessaa bahaniif akka hiikamaniif Oromoon maal gochuu qaba? Waa'ee Hacaaluu Ambootti deebisuu sanarraa fi akkaataa du'a isaa sanarratti wanta dabaluu barbaade. Ayyee. Hacaaluun Hundeessaa rasaasaan dhahamee du'e. Dhukkubsateetii miti. Hospitaalatti ilaalchiftee waan galchuu dandeettu qofaa miti. Hacaaluun Hundeessaa rasaasaan dhahame. Rasaasni hin dhahameen Hacaaluu cinaacha harka mirgaatiin dhahamee keessaa hin baane. Keessa jira. Hacaaluu silaa kan investigeetu gochuu qabu, ka waan san qulqulleessuu qabu, gareen addaa dhaabatee akkaataa rasaasni sun itti dha'uu ni danda'e. Rasaasni sun keessaa bahee qorannaan irratti godhamuu qaba akkuma addunyaa irratti godhamutti jechuudha. Wanni Hacaaluu fuudhanii tokkoffaa awwaaluudhaaf jarjaraniif kanneen faana dhoksuudhaaf jechuudha. Akka namni gartee hospitaalli du'uu isaa siif mirkaneessaa rasaasaan dhahame beekamaadha waan ifa jiru. Waan kana alaa wanni hospitaalli siimuu danda'u tokko hin jiru gartee seera keessaa gareen tokko dhaabatee waan kanarratti hojjetuu qaba ture jechuudha. Kan waa'ee rasaasaa kanayyuu tokkoffaa rasaasni isa dhaheeyyuu keessaa hin baane akkaataa inni itti dhaheeyyuu kun waan ifa jiru. Dhugaa Rabbi yoo dhugaa ka dubbannu taate kun waan ifa jiru. Hacaaluun Hundeessaa gara harka mirgaatiin dhahame. Akka dhageenyutti nama lama ka afaan Oromoo dubbatutu hulaa banee gara harka waan waliin fakkaanne jechuudha. Tokkoffaa rasaasni dhahameen suniyyuu akka warri keessa beeku himutti rasaasni dhahameen suniyyuu rasaasa marziiti. Rasaasa jechuun gartee akkasitti sagalee hedduu hin qabne sagalee fagoos deemuu hin dandeenye bira taa'amee Hacaaluun bira taa'amee dhahame
waan konkolaataa keessatti godhame malee wanni alaa dhufee godhame takka illee hin jedhee yaadu tokkoffaa. Lammaffaa immoo afaan Oromoo haasaa turanii jedhan. Sigalee akka diraamaa wannoo ta'e jechuudha. Hacaaluutti bilbilameet doorsisni irratti godhamaa ture jedhan. Ifii isaaniitii irratti doorsisa godhaa turan awwala diraamaa qopheeffataa jiran kanaan beekta. Doorsisa godhanii yoo ta'es afaan Oromootiin doorsisni godhamaa tures maal Abiyyi Ahmadis bara afaan Oromoo dubbataa bara. Akkasimi doorsisni godhamaa ture ifii isaaniitii godhaa turanii ifii isaaniitis riikard godhachuu danda'an. Wanni isaan akkama dookumantariitti qopheeffachuu danda'an jiran jechuudha. Ifii isaaniitii bilbilan ifii isaaniitis riikard gochuu danda'an. Waan isaan jechaa turan jechuudha. Akka gartee waan biraatti amma fannisuuf fiigan kanaa miti. Kanaaf gartee tapha ijoollee gartee diraamaa hin fakkaanne diraamaa gartee waan hin fakkaanne fakkeessuu kana dhiisanii mootummaan kun amma hoggantoota hidhame hoggantoota Oromoo kan mana hidhaa jiran baasuudha jalqaba. Uummanni Oromoo ammoo akka hoggantoonni mana hidhaa jiran kan bahuuf itti beeka maal? Itti beeka bar hoggantoota bar gameeyyii hoggantoota hayyuurraa barataa turre bar wayisi wannoo miti bar waan hoggantoota keenyarraa barataa turre onnee keessa nu jiru san hojiirra oolchuudha jechuudha. Hojiirra oolchuudha. Fakkeenya Finfinneen akkuma toora miidiyaa irratti haasamaa jiru jechuudha. Finfinneen elektirikii Oromiyaa keessa dhufuun kan iftee kan Oromiyaa deebitee dhaamsitu. Bishaan Oromiyaa keessaa dhufuun if qulqulleessee deebitee kan Oromiyaa dhiigaan xureessitu. Oromoon dura waan isaa akkuma qaraanii irraa barataa turre jechuudha hoggantoota keenyarraa waan isaa yoo dhorgate mootummaan sun tokkoffaa mootummaan bilisiginnaa amma jiru mootummaa alaarraa gargaarsa hin qabu. Hamilees hin qabu, deeggarsas hin qabu, firas hin qabu Abiyyi. Abiyyi jechuun nama fira tokko hin qabne, ibn nafxanyaan iyyuu Abiyyiin waan inni Oromoo balleessaa jiruuf qofa akka gartee waan ifii gootee if dura harka dhahaafii jirtuudha malee ibn isaan irraa iyyuu hin qabu. Laal. Namni gara itti dhiyeessu hin qabu. Sila Abiyyi yeroo ammaatti waan kana godhuu miti. Sila yaaduyyuu hin qabu ture. Isoo dhugaan biyya saniif yaade jechuudha. Isoo dhugaan biyya saniif yaade jechuudha. Inni biyyaaf isoo hin tahin nugusummaa gartee faarsaa oolu isaa 24 dubbatu san tursiifatuudhaaf nugusummaa san gartee mirkaneeffatuudhaaf hudhanii waan qabaniif filmaanni kun ammatti ta'uu qabanii waan hudhanii qabaniif filmaata kana dabarsuudhaaf waan inni godhateedha. Kun waan beekamaadha. Filmaatni kun uummata Oromoo waraanaan ukkaamsuun gartee kun daran isatti saffisiisa malee akka inni gartee akka inni waan akka sirni sun jijjiiramu saffisiisa malee waan inni irraa hir'isu hin jiru jechuudha. Kanaaf hoggantoota Oromoo haa gadhiisisu. Uummanni Oromoo isaa hoggantoonni isaa gadhiifamutti gartee manatti galee taa'uun qabu. Uummanni Oromoo waan danda'utti waan nutti himnu miti. Uummanni biyyaa nurra beeka. Uummanni biyyaa nurra hamilee qaba. Gartee uummanni nu hin godha waanuma ammatti arginu jechuudha. Eenna kanatti arginudha. Tole mee asumaan of duuba si deebisa xumuruu keenya dura mee sii kaaseen ture sirbi artist Hacaaluu Hundeessaa amma istiidiyoo jiru kun Oromoon hoomaal godhe Hacaaluu seenaan isaa bara baraan hin jiraata garuu Oromoon hoomaal godhe sirbi Hacaaluu kun gurra uummata Oromoo gahuu danda'a erga doorsimni akkuma amma odeeffannoo qabduun doorsimni istiidiyoo sana irratti godhamaa jiraate artistoota Oromoo afamuuziidhaan doorsisanii sodaachisanii qawweedhaan dookumentarii dharaa hojjechiisuu jalqabanii Oromoon maal gochuu qaba yookaan artistoonni Oromoo tiif maal dhaamta waan jiru gabaabsitee dhaamsa kee akka dabarfattu barbaada. Ani gartee wanni artistoota keenyaaf handaamu isaanuu hin godhan jedhee yaadu. Ammas doorsisni namaan irraa haa jiraatu malee hin godhan jedhee yaadu. Yoo godhan gartee warri amma tokko tokko kan artistoota bakka bu'ee gara mootummaa goree hojjetaa jiru akka dhageenyutti wanni isaan yaadan sun hin milkaa'uu fi artistoonni isin gootuu fi ani wanni isaaniin jedhu tokko jiraate.
dhugaa rabbii isin dhiiga Haacaaluu lafatti balleessitan burkeessantu waan isinirraa hin oolle isin mataa keessanitti dhufa. Abiy jechuun bilisiginnaa jechuun nama ummata isaan filate ganeedhaadha. Abbaa fedheefis ummata hin taaneedhaadha. Abbaa fedheefis nama hin taaneedha. Isaan jala deemaniifis nama isaan gartee isaanirraa wannoo argatanii miti. Kanaaf itti dhiigdanii, itti wareegamtanii, itti waa hedduu taatanii qabsoo Oromoo kana artistoota kennaa wannan dhaamu ammallee lubbuu teessan itti dhabaa malee waan isaan isiniin jedhan san hin fudhatina. Ummata keessantu isinii caalaa gartee isinuu hin gootanii warri tokko tokko hunda jechuu kiyyaa miti akka odeeffannoo quba qabutti hin godhina. Gartee du'aa taraa malee hin godhina. Seenaatu caalaa seenaa keessaniif irraan balleessina waan ijaarrattanii asiin geettaniif jalaan balleessina isiniin jedha. Du'a bareedduu gartee du'a seenaa qabdu takka Haacaaluutu wayya. Sani waan ani dhaamuu barbaadu jechuudha. Tolee kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa News Network egaa marii keenya goolabuuf deemna. Tole artistootaaf dhaamte Shukrii itti aansitii waliigalatti guutuu Oromiyaatiif qeerroofis qabsoo amma guutuu Oromiyaatti geggeeffamaa jiruufis ta'e uummata Oromoo bal'aadhaaf wanna ati dhaabdu yookaan ati akka aartiitti hojii ati harkaa qabdu soo jiraatte yookaan gama namoonni hedduun amma wallirraayis artistoonni biyya keessa warri keessumattuu warri biyya alaa yeroo hedduu artistoonni gaafa gara biyya alaa ba'an walleen hojjetanii fa'aa wanni jos waan jiruufu amma keessumattuu aartii gama aartii Oromootiin wallee haaraa hojjechuudhaaf yookaan warraaqsaa hojjechuudhaaf wanni harkaa qabdu soo jiraatte uummatatti miti sagantaa keenya goolamna. Hojjetaa jira ani baay'inaan hojii kiyyaa asitti waraabbii godhee sagalee asitti waraabbii biyyatti ergisiisee hojjetaa ture. Akkuma beekamtu gaafa istuudiyoon hundinuu cufaadha. Isaanuu kun baqataniitu kun gartee doorsifamee taa'aa jira. Kanaaf qabsoo keenya kana gara tokkotti egaa gartee wannoo goonee booda wallee warraaqsaallee hojjetaa jirra. Hojjetanis hin bahanilleedha. Anis yoo rabbi jedhee wallee haaraa waan fuulduratti hin dhufa. Amma gartee rabbiin qabsoo keenya kana gara takkatti haa xumuru jedha. Lammii koo jabaadha. Bakka jirtanii jabaadha. Yeroo hunda booyuun nu haa gayu an kanuma dhaama jechuun Muhammad. Tole artist Shukrii Jamaal bakka jirturraa sa'aatii kee wareegdee sa'aatii kee aarsaa gootee uummata keetiif yaada odeeffannoo qabdu dhuftee dabarfachuu keetiif maqaa daawwattoota Gadaa News Networkitiin hedduu ulfaadhu galatoomin siin jedhamu. Galatooma isinis kabajaniin affeeru keessaniif ulfaadhaa isin jedha. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa News Network egaa artist Shukrii Jamaal wajjin mariin gabaaban goone kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Anis isa keessummeessuudhaan isin wajjin kan ture Muhammad Fantaalleeti. Gama gummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaatiin Abdii Jamaaltin wajjin ture. Egaa artist Haacaaluun har'a lubbuun jiraatu baatus seenan isaa bara baraan onnee uummata bal'aa onnee uummata miliyoona 60 keessa jiraata. Qabsaan ni kufaa. Qabsoon itti fufaa qophiileen Gadaa News Network kan birootti fufuu fayyada.